Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa salgaffaa kutaalee darban keessatti bakka biji gaanfaa daandii baaburaa hojjetaa jiran birbirsa goorootti waan maramaan lafa qotame keessaa argamu waan lafa keessaa argame kana keessaa kaartaan yookaan maappiin Oromiyaa guddicha qabu ba'uu koodii qubee fi lakkoofsaan barreeffame irratti arguu isaanii toon beekaasa ta'u osoo hin beekin callee lafa keessaa argame tokko koodii isaa waliin fudhatee gara biyya isaa Jeerman deemuu caaltuun waan agarte rifattee of wallaalu bijigaan koodii dabalataa argateen gammachuun guutamee qofaasaa haasa'uu eegaluu danuu fi tolaan dhimma amantii irratti wal falmaa turuu fi bijigaa keelloo aanaa Adaamaa ganda Adulaalaa Haxxarooritti keessatti dhalachuu isaa abbaan isaa gabaa magaalaa Adaamaa deemee osoo hin galin hafuu abbaan isaa kun lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa kan hin beekamne ta'uu haati bijigaa adde qabbanneen qofaa ishee bijigaa guddisaa kan jirtuu fi halkanii guyyaa bu'aa kan jirtu ta'uu isaa osoo dhageenyuu addaan cite. Kan itti aanu maal ta'e na laataa? Kan boo'icha adde qabbannee hammeesse maali? Adde qabbanneen fira fagoos ta'e dhiyoo hin qabdu. Waan fedheen ishee abbaa manaa ishee obbo Keelloo ture. Inni akka ba'etti hafeera. Adde qabbannee fi bijigaan maal ta'u laata? Kutaa itti aanu waliin haa hordofnu. Lagni Hawaas osoo burqaa hin qabu ta'ee dhangala'ee dhumuun isaa hin oolu. Imimmaan ija adde qabbannee keessaa dhangala'u garuu akkamitti akka hin dhumne namaaf hin galu. Lagni Hawaas lagoota xixiqqaa hedduu irraa burqaa. Kanaaf yoo dhume illee hin gogu. Imimmaan adde qabbannee garuu guyyaa guutuu dhangala'aa oola. Akkamittiin hin dhumu? Dhumnaan bu'aan isaa beekamaadha. Jaamuudha. Isheedhaaf jaamtes agartees waliin caaluufi jaamuun ijaan arguu dhabuu qofa miti. Oolee gaafa bulu jireenyi isheetti hammaachaa dhufe. Duris isheen hojii mana keessaa hojjechuun bijigaa kunuunsuu malee galii biraa hin qabdu. Galiin karaa abbaa manaa ishee obbo Keelloo qofa argama ture. Gadadoo guddaa keessatti kufte. Bijigaa rarraafattee hojii humnaa hojjechaa guddifte. Bijigaa guddisuuf jecha cunqursaa nama meeqaa dandeesseetti. Ifannaa kara deemaa dandeesseetti. Ulfina dhabdeetti. Namoota ishee gadiif teessoo irra akka kaatu taasifamteetti. Dirqamteetti. Ijoollee baay'ee quxisuu ishee ta'aniif ergamteetti. Nama dhukkuba daddarbaa qaba jedhan kan namni biraan irraa baqatu qarshii xiqqoon yookaan tolaan akka wal'aantu ajajamteetti. Rabbi guddaan garuu ishee eegeera. Bijigaa guddisuuf jecha gidiraa addunyaa kanarra jiru hunda soqossuu hanga dadhabdutti baatteetti. Bijigaan mana barumsaa kan jalqabe kutaa tokkorraa eegaleeti. Oolummaa daa'immanii kan jedhamu hin beeku. Barumsaan
baay'ee collee ta'e. Kutaa 1 hanga 10 tokkoffaa ba'ee qormaata biyyoolessaaf taa'e. Isas qabxii gaariin gara kutaa qophaa'inaatti darbe. Kutaa qophaa'inaa garuu hin seenne. Yooni kutaa qophaa'inaa galee waggaa 2 kutaa 11 fi 12 keessatti hin balleessa. Isa booda yuunivarsiitii keessatti waggaa 3 hanga 5 turuun danda'a. Mindaa kan argadhu waggaa 7 booda jechuudha. Yeroo sanatti immoo haati koo na guddisuu fi dararamaa turte. Amma dhukkubaan keessumaa immoo rakkoo arguu dhabuutiin dararamaa jirtu na duraa du'uu dandeessi. Kanaaf qophaa'ina galuun natti hafee leenjii barsiisotaa galuu naaf wayya jedhee leenjii barsiisotaa dorgome. Kolleejjii leenjii barsiisota mattuu seene. Waggaa 3 baratee eebbifame. Oromiyaa lixaa aanaa daandii keessa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Meexxii jedhamtutti ramadame. Manni barumsaa kun yookaan Meexxiin Amboorraa kiiloomeetira 15 qofa fagaata. Bijikaan mindaa isaarraa baatii baatiidhaan yeroo muraasaaf haadha isaaf ergeera. Haati isaas of hin dadhabu jechuun umurii dullumaa keessa oliif gadi jettee kan dandeesse namaaf hojjettee bulti. Qarshii inni erguufis walitti qabnee mana ijaarranna jettee mana keenya haaromsifna jechuun itti hin fayyadamne. Bijigaanis manni abbaasaa haadha isaa irratti jigaa jiraachuu dhaga'e. Ijaaruufis qoqqobii gale. Qoqqobiin kun waggaa 2tti kan xumuramudha. Booda malee hin fudhadhu jedhee qarshii guddaa qoqqobiidhaaf kaffala. Kan harkatti hafu hin jiru jechuun ni danda'ama. Isheen haftus baasii, buusii fi guyyaa mindaa gaaffii gargaarsaa dhiyaatuun harkaa dhumti. Buusii isaa ajaa'ibu keessaa inni tokko kan itti gaafatamaa mana barumsaa sanaan ajajamedha. Akkuma hojii eegaleen daayirektarri mana barumsichaa foormii guutii ittiin jedhanii. Kan maalii? Yoo jedhellee barsiisaa hundaaf dirqama miseensummaa dhaabaati ittiin jedhanii. Buusuuf dhiisuun mirga osoo hin taane dirqama akka ta'e hubate. Rakkoo haadha isaatii yaade. Qophaa'ina galuu dhiisee kan dhufeef rakkoo haadha isaatii furuuf akka ta'e jala mure. Kanaafuu har'as ta'e boruu gaaffii tokko osoo hin dhiyeessin waan jedhan dhaga'ee kan ajajan fudhatee hojiirra oolchuuf murteesse. Sammuu isaattis geerarsa kana yaadate. Saree korma mucaan kee ciis jennaan ciisuu beekaa, fiig jennaan fiiguu beekaa, jaalala firaa beekaa, jibba alagaas beekaa, nyaara ishee gidduun eegaa. Kan geeraraan jedhe suni isa akkasiitii laata jedhee of gaafate.